Obboleessakiyyaa obboleessishyaa jireenya ammaana tana irra jiraachaa jirtu kana keessatti gaafni gartee maqaan ati qabdu maqaan anni hin qabu atis ni qabda atis ni qabdu obboleessishyaa nu hundinuu gaafa gartee maqaan keenya kun irraanfatamu jira gaafni gartee maqaan keenya irraanfatamu gaafni maqaan keenya kan nu yaamanin san irraanfatamu gaafuma gartee dura lubbuun nu keessaa baate maqaan keenya irraanfatama gaafa gartee lubbuun teenya nu keessaa baate reefka keenya fudhanii mana keessa kaa'annu obboleessa keenya nu dhiquudhaaf firri kee kan halaalaa obboleessi kee obboleettiin tee tan halaalaa gaafa gartee biyya sana irraa dhufte mee reefka keessa jira jaan duba gartee ni laalla akkasitti obboleessa kiyya reefka keessan dhaqanii ilaalan duba maqaan karaa duraa si ba'u maqaa reefkaatiin si barreeffama isteeppiin lammaffaadhaa fuudhaniiti yoo ta'e kan salaatu taate masgida si fidan gaafa san duba gartee namni hundinuu walitti qabameeti mee deemaa fida jaan maal janaazaa nama sanii deemaa fida irra salaannaa isteeppiin lammaffaan maqaan kee maqaa janaazaa taati sadaffaarratti maqaan kee kan si ba'u gaafa si awwaalu yaan mee fidaa meeyita san qabrii keessa gakkeenyaa maqaan keenya gaafa nuti dunia irraa eegalee maqaa sadee kanaan yaamamu teenya gaafa jalqaba duunicha nu kaa'en maqaa reefkaa gaafa nurra salaatu yaa maqaa janaazaa gaafa gartee qabrii nu geessan maqaa meeyitaa tanaaf jireenya kee kana keessatti maqaa tokko gaarii kan gartee if duba keessa deemtu tanaaf hojjechuu qabda jireenya kee kana keessatti waan gaarii waan si fayyadu hojjechuu qabda hin taa'in ifirra hin taa'in ka'ii tattaafadhu ka'iitti hojjedhu ka'ii baradhu ka'ii barsiisa kan barates taa'uun jireenya addunyaa tanaa keessatti nun barbaachisu hanganumaan jechuu barbaada hanga sagantaa birootti walitti deebinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh hayyaakumullah wa dayyaakum fi amaanillah